godina Baashaggar aanaa Boosaat keessatti waraana weerartuu PP'n dargaggoon tokko madaa'e. Jaalbilisee sabaa waan qindeeffatte qabdi. Sirni hawaasa qulqulluu hidhaa saamicha gubaatii fi ajjechaa irratti raawwachuun akka nagaa buusaa jirutti ilaallatu biltsiginnaan golee Oromiyaa guutuu keessatti ilmaan Oromoo irratti gochoota hamaa raawwachaa jiru daraan jabeessee jira. Haaluma kanaan godina Baashaggar aanaa Boosaat ganda Hulluuqoo Hurutaa buufata shanaffaa jedhamu keessatti hagaya 24,2024 nama maqaan isaa Abdii Ahmed Bariisoo jedhamu nama yakka tokkollee hin qabne deeggaraa wobooti jechuun haasaan madeessuu jiraattonni himan. Akka jiraattotni jiranitti dargaggoo kana biqilaa keessa akka bineensaatti kaachisuun haasaan madeessanii biraa deemuu himuun haalli fayyummaa isaas daraan yaaddessaa ta'uu dabaluun ibsaniiru. Mana hidhaa Baatuu keessatti hidhamtoonni siyaasaa rakkoolee adda addaan miidhamaa jiraachuun heerame. Dabalata isaaf Jaalurgufaa Diinaa. Manneen hidhaa adda addaatti murni gabroonfataa PP ilmaan Oromoo adamsanii qabuun sobaa yakkanii dararaa hamaa irraan ga'u hammeessuun mana hidhaa Baatuu keessatti hidhamtoonni siyaasaa rakkoolee adda addaan dararaa argaa jiraachuun ibsamee jira. Mana hidhaa Baatuu kan godina Baashaggar magaalaa Baatuutti argamu keessatti murni gabroonfataan bara dhufaa darbaa sirna bittaa isaaniitti ilmaan Oromoo kutaalee Oromiyaa adda addaa irraa walitti guuruun achitti hidhanii dararaa hamaa irratti raawwatu. Mana hidhaa Baatuu mooraa tokkoffaa keessatti namoonni 900 ol ta'an hidhamanii rakkoolee fayyaa adda addaaf saaxilamanii kan jiran yoo ta'u, haalli dhiyeessii nyaataa dhukkuboota adda addaaf isaan saaxilaa jiraachuu namoonni itti dhiyeenyaan beekan ni himan. Akka maddeen keenya himanitti haalonni achi keessa jiran garmalee hammaataa ta'uun hidhamtoonni hedduun kanneen qarshii hin qabne nyaanni achi keessaa isaaniif dhiyaatu akka nyaataatti waan hin lakkaa'amneef rakkoolee ulfaataa argaa jiraachuun ibsameera. Hooggantoonni warshaa bishaan Viitaa Springs jedhamu keessa jiran ilmaan Oromoo irratti dabaloogii hojjechaa jiraachuun dhaga'ame. Jaalawii Muhammad waan qindeeffatte qabdi. Warshaan bishaan Viitaa kan Damee Shinniileetti argamu kan ijaarame bara 2022 yoo ta'u, warshaan kun ilmaan Oromoof summii ilmaan Habashaafa ammoo bakka hojii gaarii ta'ee itti fayyadamaa jiru. Bishaan Viitaa Dirree Dhawaa, Jijjigaa, Hararii fi Harargee guutuu keessatti gurguramaa jira. Warshaan kun waggoota lamaan kana keessatti ilmaan Oromoo ari'uun ilmaan Amaaraa bakka buusanii ramaduun hojjechiisaa jiraachuu komeen naannoo sana irraa dhiyaatu ni ibsa. Akka fakkeenyaatti hoogganaa teeknikaa kan ture nama Oromoo maqaan isaa Waaqumaa jedhamu irratti ka'uun ergaa ariisanii booda sabaan Amaaraa kan ta'e nama Akililuu jedhamu bakka buufatanii jiru jedhan. Namni kun deeggaraa faannoo ta'uu isaa bira geenye jirra kan jedhan hojjettoonni achi keessaa warreen hooggansa olaanaa qaban kan ilmaan Oromoo hojiirraa ariisaniif mirga hojjetaa akka hin eegamne godhan akkasumas abbaa qabeenyaaf hojjettoota gidduu galuun ijoollee Oromoo akka fedhanitti hojiirraa dhorkaa jiran hedduudhas jedhan. Isaan kunis maqaan isaanii Akililuu hooggana teeknikaa, Lingarish Amsaaluu editaraa fi Shilashii dhimma gabaa ta'uun abbaa qabeenyaan walii galanii ilmaan Oromoo hojiirraa ariisuun kanneen sabaan Amaaraa ta'an ramadaa jiraachuu ibsanii jiru. Kibba Lixa Shaggar aanota 12 keessatti leenjii milisummaaf qotee bultoota humnaan walitti qaban bal'ina isaaf Jaalmoo Sabaa. Aangoo isaa dheereffachuu qofaaf ilmaan Oromoo jireenya dhowwee qoraan ibiddaaf qophaa'e gochaa kan jiru bilxiginnaan fedhii isaanii malee daa'imman umuriin isaanii hin geenyee fi dargaggoota akkasumas jaarolii osoo hin hambisiin guuraa jiru. Dargaggootas ta'ee namoota gida cufa irra jiran maqaa leenjii loltummaan kallattii adda addaatti geeffamanis achi buuteen isaanii dhabamuun dhadhaa ibidda buute ta'anii hafaa jiru. Badii ilmaan namootaa irra ga'aa jiru kan hin hubanne bilxiginnaan godina Kibba Lixa Shaggar aanaalee 12 keessaa warra yeroo wayyaanee fi yeroo PP ammaa keessatti leenjii waraanaa qaban manatti galan kamiyyuu waamicha godhamee fi tureen namoonni waan argamuu fi didaniif humnaan guuruutti ka'anii jiru. Murni PP waamicha kana milkeessuuf aanaalee godina Kibba Lixa Shaggar keessaa dirqamaan qotee bultoota qonnarraa guuruun konkolaataa 15 leenjii milishaa jedhanii ijoollee isaaniirraa qabuun magaalaa Walisoo galchanii jiru jechuun odeessi magaalaa Walisoo irraa arraata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabe ni addeessa. Kan dhagaatii jirtan oduu raadiyoo arraata biyyoolessa Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Artummaa Furseetti murnoonni bilchiginnaa milishaa ta'uu didde jechuun nama tokko reebanii hidhuun barame. Jaalkennaa Sabaa waan qindeeffate qaba. Murni bilchiginnaa uummata Oromoo ajjeesaa hidhaa saama fi qeerra buqqisaa osoo jiru kallattii tokkoon ammoo turtii aangoo isaa dheereffachuuf Oromoon cabsuu yaada jedhuun jecha ilmaan Oromoo lola isaaniin ilaallannetti hirmaachisuun lubbuu obbaasaa jira. Haaluma kanaan kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Artummaa Fursee magaalaa Caffaa Roobit keessatti
hagayya 22,2024 caasaaleen biltsiginnaa nama maqaan isaa Ahmed Muhammad Yusuf jedhamu dhalataa ganda Ashawaa kan ta'e milishaa taata jechuun yeroo qabanii mooraa isaanii geessanitti ani lola na hin ilaallannetti hin hirmaadhu waan jedhe qofaaf reebicha cimaa irraan gahanii magaalaa Caffatti hidhuu maatiin himan. Akka maatiin Ahmed ONM dubbise himanitti Ahmed nama sammuun isaa fayyaa hin qabne ta'uu himuun maatiin isaa kunneenis nyaata fi uffata fiduun yeroo magaalaa Caffaa deemanitti lukkeelee biltsiginnaa kan ta'e namni Adam Wadaddar jedhamu maal barbaachaas dhuftanittiin jechuun doorsaa turuu isaa fi maatiin kunis ilmi keenya sammuun isaa fayyaa miti lammaffaa nama siyaasa kamuu hordofee hin beeknedha yeroo jedhaniinitti isinuu ni hidhamtu daftanii asii deemuu baannan jechuun akka ari'an itti dabaluun arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godina Baashaggar aanaa dugdaa fi kibba lixa shaggar aanaa qarsaa maallimmaa saamichaaf gubaatiin manneen namootaa waraana sirnichaan raawwatame bal'ina isaaf jaala caalu roobaa. Uummanni Oromoo biyyuma abbaa isaa irratti haqa dhabuun dhiibbaa guddaan murna leellistuu impaayera Itoophiyaa biltsiginnaa ammaan irratti adeemaa jiruun gochoonni badaan argaaf dhageettiif hin tolle akkasuma uummaticha abdii kutachiisu guyyuu irratti raawwatama jira. Haaluma kanaan Baashaggar aanaa dugdaa ganda Qorkee jedhamu keessatti gaafa hagayya 18,2024 gareen qabeenya uummataa saame of ijaaraa jiru kunneen nama maqaan isaa obbo Nagaash Hawaas jedhamu jalaa manaa fi qabeenya mana keessaa guutuu waliin gubanii barbadeessanii sangoota lamas jalaa fudhachuun gara mooraa isaaniitti qalachuuf deemuun ibsame. Akka jiraattonni jedhanitti namni kun nama nagaa siyaasa irraa bilisa ta'ee hojii qonnaa qofa irratti bobba'uun ofii fi maatii isaa jiraachisu jechuun gochi isa irratti loltoota kanaan raawwatame hedduu kan nama gaddisiisuuf egeree keenyaaf yaaddessuudha jedhu. Godina kibba lixa shaggar aanaa qarsaa maallimaa ganda Waanjii jedhamu keessattis gaafa hagayya 19,2024 mana maatii qabsaa jaal barii jalaa qabeenya mana guutuu waliin jalaa gubanii yoo barbadeessan loowwan 4 jalaa ooffatanii deemanii jiru. Godina Wallagga lixaa aanaa Laaloo Assaabii keessatti waraanni abbaa irree PP dargaggoota Oromoo ajjeesuu jabeessee itti fufe. Dabalata isaaf jaal bilisee sabaa. Goleewwan Oromiyaa cufa keessatti waraanni murna gabroonfataa PP sababoota adda addaa itti maxxansuun sabboontota ilmaan Oromoo ajjeesuu hidhuu fi dararaa garaagaraa irratti raawwachuu itti fufee jira. Haaluma wal fakkaatuun godina lixa Wallaggaa aanaa Laaloo Assaabii ganda Aallee Bareedaa jedhamu keessatti loltoonni sirnichaa guyyaa kaleessaa jechuun gaafa hagayya 25,2024 dargaggoo maqaan isaa Taaddalaa Shuuramuu Tarrafaa jedhamu badii tokko malee mana maatii isaa keessaa fuudhanii rasaasaan rukutuun ajjeesanii bakka itti gatuu jiraataan gandichaa akka maqaan isaa hin dhahamne barbaadu tokko ONM itti himeera. Akka jiraataan kun jedhetti dargaggoon kun nama amala qabeessaa fi fakkeenyummaa qabu ta'uu fi safuu hawaasaa eeguun beekamu akkasumas siyaasa kamirraa illee bilisa ta'uu isaa hime. Aanichatti yakkoonni gara jabinaa daangaa hin qabne irra deddeebiin hawaasa nagaa irratti raawwachuu kan itti fufan yoo ta'u sababa kanaanis hawaasni baadiyyaa aanichaa keessa jiraatu qe'ee isaanii gadhiisanii baqachaa jiraachuu arraatni biyyoolessa Oromiyaa odeeffateera. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gennatiitti waraanni maafiyaa PP hawaasa irratti dhukaasa banuun hidhaatti guure. Jaallimoo Naafaysaa waan qindeeffate qaba. Naamusa waraanummaa kan hin beeknee fi hawaasa irraa dhalataniif illee naasuu tokkollee kan hin qabne loltoonni biltsiginnaa golee Oromiyaa cufa keessatti hawaasa nagaa irratti yakkoota gara jabinaa ammeenyaan guutaman garaagaraa raawwachuu itti fufanii jiru. Haaluma kanaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii keessatti loltoonni faashistii PP jiraattota irratti dhukaasuu fi hidhaatti guuraa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Aanaa Jimmaa Gannatii ganda Caaroo Goobanoo jedhamutti gaafa hagayya 23,2024 nama maqaan isaa Daggafaa Birruu jedhamu woboo waliin hidhata qabda jechuun waraanni biltsiginnaa bakkee keessa oliif gadi saari'uun itti dhukaasanii akka waan ajjeesaniitti dhaadachaa magaalaa seenuu isaanii jiraattonni gandichaa himan. Haaluma kana ganda duwwaa tokko irraa gaafa hagayya 22,2024 maatii gaddarra jiran mana gaddaa deemuun haadhaa fi abbaa mucaan jalaa wareegame kan maqaan isaanii obbo Booree Araarsoo fi haadha warraa isaa Aaddee Dinqee jedhaman waraanni biltsiginnaa qabuun hidhanii kan jiran yoo ta'u hawaasa isaan waliin gadda isaanii hirmaachuuf mana isaanii deeman hedduu ta'an irratti ammoo reebicha hamaa raawwatanii jiraachuu itti dabaluun arraata biyyoolessa Oromiyaaf qoodanii jiru. Oduu biyya alaarraa arganneen
Pirezidaantiin Masrii Gaazaan dhukaasaa akka dhaabdu gaafachuun Libaanos keessattis adda waraanaa haaraan banamuu akka danda'u akeekkachiisan. Dabalata isaaf Jaala Caaluu Roobaa. Pirezidaantiin Masrii Abdil Fattah Al-Siisiin dilbata kaleessaa Gaazaa keessatti dhukaasa dhaabuuf tattaaffii gidduu seenummaa idil addunyaa irratti akka bobba'an gaafachuun balaa adda waraanaa haaraa Libaanos keessatti banamuu akeekkachiisan. Waamichi kun kan dhiyaate dilbata kaleessaa Kaayirootti Al-Siisii fi dura ta'aa hooggantoota waraana waloo Ameerikaa Jeneraal Chaarlis Biraawun gidduutti walgahii taasifame irratti. Walgahiin kun kan raawwatame Masriin marii dhukaasa dhaabuu fi hidhamtoota gadhiisuu marsaa haaraa Israa'eliif Hamaas gidduutti geggeeffamu keessummeessuuf yeroo jirtutti. Siisiin wal dhibdee salphisuu akkasumas nageenyaaf tasgabbii guutuu naannochaa balaadhaaf saaxiluu dhaabuuf tarkaanfii murteessaan idil addunyaa hatattamaan barbaachisuu isaa jala sararaniiru. Balaa Libaanos keessatti bifa haaraan mudachuu danda'u akeekkachiisuun barbaachisummaa tasgabbiif abbaa biyyummaa Libaanos eeguu cimsanii dubbataniiru. Hoogganaan Masrii kun tattaaffii waloo Masrii Qatariif US Gaazaa keessatti dhukaasa hatattamaa akka dhaabbatu gochuu fi hidhamtoota jijjiiruuf haala mijeessuuf tattaaffii taasisaa jiran deeggaruun barbaachisaa ta'uu hubachiisaniiru. Haala namooma hamaa Gaazaa keessatti mul'atu akeekuun tasgabbii naannoo yeroo dheeraa tajaajiluuf gargaaru akka qaama furmaata biyyoota lamaanii ta'etti mootummaa Falastiin hojiirra ooluu danda'u hundeessuuf adeemsi siyaasaa bal'aan barbaachisaa ta'uu cimsanii dubbataniiru jechuun Associated Press gabaaseera. Netaniyaahuun haleellaan dilbata kaleessaa Hezbollah irratti raawwatame kan xumuraa miti jedhan. Dabalata isaaf Jaalur Gufaadiina. Haleellaa bal'aa Israa'el bakka misaa'ila Hezbollah Libaanos keessa jiru irratti raawwatte dhuma seenaa miti jechuun muummichi ministeera Israa'el Beniyaamin Netaniyaahuun dubbatan. Israa'el dilbata darbe haleellaa qilleensaa kibba Libaanos irratti raawwatte haleellaa dursaa Hezbollaan irratti raawwatte ta'uu ibsiteetti. Gareen hidhattootaa kun ji'a darbe ajjeechaa ajaja olaanoo isaanii keessaa tokko irratti raawwatame. Haaloo ba'uuf rookeettii fi diroonni dhibbaan lakkaa'aman dhukaasuun ni yaadatama. Hezbollaan ganama bariin rookeettii fi dirooniitiin mootummaa Israa'el haleeluuf yaale. Balaa kana maqsuuf haleellaa dursaa cimaa akka raawwatu IDF'if qajeelfama kennine jedhan Netaniyaahuun. IDF rookeetota fageenya gabaabaa kumaatamaan lakkaa'aman kan lammiilee keenyaa fi humna keenya Galiilaa miidhuuf yaadame hunda isaanii barbadeesseera jedhan Netaniyaahuun. Waljijjiirraan dhukaasaa cimaan kun waraana hunda galeessa Ameerikaa, Iraanii fi gareewwan hidhattootaa guutuu naannichaa harkisuu danda'u kaasuuf sodaachisaa ture. Gama biraatiin Hamaas Beniyaamin Netaniyaahuun gaaffii haaraa fiduu fi dhukaasa dhaabuu irra ga'uuf ciminaan hin hojjenne jechuun himatam. Netaniyaahuun gama isaaniitiin waliigalteen dhukaasa dhaabuu irra ga'amuu fi dhiisuu isaa osoo hin ilaalin hanga Hamaas guutumatti haxaa'amutti waraanni Gaazaa itti fufa jechuun cichanii dubbachuu Yuuri Niwus gabaaseera.